Kan keenya nuftu. Eba mana keenya kotten nan kan keenya didde finfinne dhaabate zargi gimbii dhattanii buraayyuu dhufuusitti cime. Igar mishna garan gimbii lanne wehine seenichan sittima. Ani dhugaawaa qayyoo dhaggeeffadhaa humna garaani boontu. Asa akkas hin dabbarreshi. Buchaan boolees geessee boontu. Buchaan shifooni haaraanaa bitee boolee na geesse. What's up, man, Josie? What's up? Naguma akkamisin? Bagade. Baga wajjin keenya dhugaa. Akkamatti jirta? Bagade. Sinim ga akka godhe Josiini booni. Sobee waan na biran jirre na gaggaafate. Nanim. Isa jiru tergee liftii bitii faran jedha siin bitu. Ilaali. Sittin argisiisa boonio. Gudi Josie gadi boo fedha qaame. Maal isuma agarsiisee dha. Akamila. Kaappoortii fi caammicha abboonni tokko malee hin jirretti caammaan ati immoo 42 malee hin kaata. Dhuftee ilaaltu hiriiraan caammicha koon ilaallaa inni irra. Simi. Caammicha koonan ilaalaa irra. Kaappoortii gaafadheera kaappoortii. Alaa kunoo caammaa nani. Kana sin gaafanne. Kaappoortiif caammichadha. Kan kee caammicha. Tubbisiisnaa ergitee takkoo intalli kun guyyaa yaaranii oomisha ishee beeksisatti hin jedhe naa Oromoo waan birriitti dhugaa akkasiidha. Maaloo kuni? Maalooni? Argaa harkaa booni. Mutaana miti? Dhugaa waaqayyoo. Joosii jireenya kee keessatti waan akkas bareedu hojjetee hin beeku. Kana argine mati. Antaate ibsituun. Argiteettaa konjoo. Eelaa buloo. Ibsoo kana naan argine. Siin argine. Kana naan argine. Dhugaa kana naan argine. Ati kan na argite caammaa fi kaappoortiidha. Tuuttaa immoo saguuggii suura bitachuuf turre. Caammaa fi kaappoortii qofan si gaafadhe. Kaappoortii siin fide rakkoon qabu naan jette caammaan immoo 41 jiratte. Isa immoo dhufeen ilaalaa guyyaa firii taatu natti mintiin jedhe. Oh. Reeno. Guyyaa firii taatu natti mintiin hin jenneen. Badii godha bichoo. Maneessa argattanii boontu. Teela ofumaati. Maneessa argattan. Thank you Roomiyee. Bareedduu koo. Deemisi. Dhugaa waaqayyoo jedha. Hin sobduuni. Maal dhuftee ilaaltoo? Arguu nama nuudhoo? Ibsituun aduutu jedhishi. Yamirri numa ilaalta dhuftee ilaalta manicha. Ani morma koo utuu na kutaniiti waan mana cheerchii koo irraa na fageessuuf hin galan. Baay'ee safara kana gadhiisuu barbaadaa garuu. Maal immoo makiinaan jiru mijeeno. Daqiiqaa 20 keessatti cherchiirra. Daqiiqaa 20 keessatti cherchiirra. Mama naasaadhaayi. Maa daga sakaminni CMC kaate daqiiqaa 20 keessatti madaalame. Maa wantichi maanni? Karaa beekuudhaan qash. Amma booni dhagaatta. Dhagaan jira. Safara kamitti galta? Maal taateti miidiyaa irratti maqaa maqaa Yesuus Kiristoos. Maal adogo? Neete moo'e. Maal adogo? Safaaraa taateti Ati yerootti sirtanaas barbaachisa bakka asiin jechuudhaan yeroo tokko. Deebitee gadhiisaa hartachuudha. Ini dhugaa waaqayyo qubna garaan isinitti hima. Anaafis naa barbaadaa inni safara sanaati.
jira mana babbareedaa. Yeroo dheeraa safara kootti galuu guyyaa fatte ani immoo kun amma safara kanaa ba'uufan. Baay'ee safaricha hin amantu fa'a. Inamantu garuu jira. Abbaa manyeetaa lama kuma furtamaan itti galtaa. Addisiidha ganaa reefu. Addisiidha reefu majaaram. Reefu jaaramee dhumaa. Okay, safarichaati reefu jaarama. Safaricha hundaane manichuma reefu jaaramee malee safaricha paartaamaan baay'ee maaf. Akka gootani amma oolmaa tokko naa oltu moo naan oltan. Kuma furtama ji'a tokkotti moo maal ta'e? Yoo lamaan. Anaaf Itti galtaa reebbaa manyeetaa lama garuu qabamu yoo nan qabamu ta'a. dhugaa Kiristoos tingala boontu na duutu. Gibbii muluu barbaadu. Manichi mana mini ibso open kitchen qaba akka kan keenya oomiti ibso open kitchen allo በኢየሱስ ያምር Argeera baay'ee bareeda isa kan keenya miti inni nu isitti maarrummaa normaalidha ishi inni kan keenya ko kitchen isa keessadha Kan keenya keessadha. inni nu isitti maarru kun immoo open kitchen no saloni makaba kitchen dhugaa waaqayyoo dhugaa qumsaaxinii kee of keessaa qaba bayyee ta'eski Kumsaatanii isaa waraqatee isaa iyyuu ittiin babbaane. ittiin babaane waraqata isa maaloo sineessumatti galtanii mannaa irraan kondomneemii wayidha moo natti maame moo maaloodha Apartaamaa. Apartaamaadhaayi akkam beeni isiniin bilbila gaan girii safara isaa osirratti hin dubbannottani utuu bara Gibbii muluu barbaadetti. hin jenna ammoo amma gibbiyaati akka yaaduutti gibbii muluu barbaada har'aan immoo gara amma Dhibbaan jira. jiipilaas waan naannoo sana dhibbaan jira Kuma dhibbaan hin galtaa naannoo sana jira. ahaa kuma dhibbaanini galaani jiipilaas Gibbii muluu waan jechuudha. gibbii muluu mandiiba achas dhiyaatti naqee galamnu kuma dhibba qoodanii naqee asitteen naan immoo asitteen naan arbaashiidhaani jiipilaas waan inni Kondomneemii tiini mati abbaa meeqaadhaa manni kee ibsitu. arbaa silsaadhaan isaanii abbaa sadiidha namman keessa jiru arbaa silsaadhaan geessanii abbaa sadiidha garuu qofaa koo gatiin jiraadhuu fi na cannaqi achiin sittanii isin immoo amma tu gara maaramiitti sittu ta'e amma gara maaramii mana ana jedhetu jira laa garuu immoo shiittanii ቶለዩን jiraadha no maaramii በጣም ይቅርታ ወንድሜ ኢሽ bakka bakka achumatti dhaabneetu Amoo safara fawwee keenya keessan. si barbaanne amantanis amanuu baattanis an buraayyuu tolayuun jiraadhu ammanaachuu maal ammanachuu anin talaga Oi, kanuma safaruma keenya. gadariin jiraadha safaruma keenya si barbaanna Tattash hin deemama. Tattash. safaruma keenya si barbaanna loliin dhugaa waaqayyoo iski kiristoosiin burcuqootti galee Maaliif? loliyoo ani burcuqoo kana gadi niisa akkan lamuu lammataa burcuqoo hin dhaqin burcuqoo gadhiisuudha Maal tanii gahe? Siiniin Qoe. manni keessan immoo baay'ee bareeda haaraa gatii ta'ee fidhanatti fakkaatamni no bakka standaardii mada safaricha baay'ee jechuun Apartaamaan hin jiru safaricha. apartaamaamtu badaan jiru sadii bichee jira apartaamaan sadii jira naafeeraa ka mana keessanitti daabboo moo itoo shaati atoo nuftu maal godha Atoo kan warra sooressaa malee kan keenya kan keenyan dhuftu. Maali? Eebba mana keenyaa kottennaan kan keenya diddee Finfinnee dhaabatee zargii gimbii dhattanii buraayyuu dhufuu sitti cime. ይገርምሽ ነገር ግቢን ለኔ ወይኔ ሴኒቸን ስትማ አኒ ዱጋዋ ቀይሮ ረጌፈዳ ቁም ነገራኒ ቦንቱ መንዲና ቀና ያነገኒ አያነ ባሱ ተነ ቦዴ መንዲ ቱሬ ቤተምኒ መንዲ ሮዴራ ፈን ነቅነን ሰው ሀልመ ሲያሳ ጅሩን achi natti toluu dide haalli jiru eessa ba'uun qaba mandiiti saayitiin immoo afur shan yoo akkas ta'eera guyyaa keessaa sanbata guyyaa jechuudha